نجلا جت إن شاء الله. أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا وأشهد أن وأشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله ورسوله. harka kee tokkicha gara waaqayyoo tokkicha gooftaa keenya waaqarra malee lafarra hin jirre gara sanitti na ol qabe inshallah nagalaa jetta tole. ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu. Ani ragaan baha Rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammadis garbicha isaatii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Isaa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbiis miti ilma Rabbiis miti ilma Maariyamaa garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa laphee kiyyaan baradhee dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Guyyaan firdii yookaan guyyaan xumuraas ni jira jeenaan amana. Naan amana. Ibiddii fi jannannis ni jira jeenaan amana. Yaa Rabbi Islaamummaa irra na jiraachisi. Islaamummaa irratti na jiraachisi. Irratti na ajjeesi. Irratti na kaasi. Guyyaa boru na milkeessi. Hangana burte cuuphaa sun goone Allahu akbar bara Islaamummaa dhufte alhamdulillah maashaallah akkasi. Guyyaan gammachuu kanaatti hin jiru baramsa. Tokko guyyaa sarbii gammada. Tokko guyyaa geema mootii gammadaa bara. Wani gamme kanaaf gammachuun kana achi hin jirtu. Yesuus Kiristoos hin ganne beekita kitan. Yoo Yesuus hin gante Islaama ta'uu hin dandeessu. Maal jennee itti amana Yesuus ergamaa Waaqa tokkicha biraa dhufe kan dhugaan barsiisu kan karaa Waaqayyoon yaamu kan jireenya jannatatti gartee namatti yaamu. Muuseetti illee hin amanna, Abrahaamitti hin amanna, Nabi Muhammadis amanta. Hunda ergamoota isaanii addeen Israa'elaan kan Muhammaditti amante jechuudha. Islaama jechuun Waaqayyo tokkichaaf masakamuu, butamuu, ajaja isaa tokkichaaf fudhachuu jechuudha. Yesuus Kiristoos Waaqayyo tokkichaaf masakama. Abrahaam Waaqayyoof, Muhammadis Waaqayyoof. Jaarraa addaa Islaama jechuun afaan Oromootii miti, afaan Arabaati. Al-istislaamu lillah. Rabbiis ajajamu fana Waaqayyo raawwachuu. Yoo kiristaana tokko galchee gaafannama Yesuus sayxaanaaf masakamoo Waaqayyoof masakama jetteen Waaqayyoof masakama sin jedhu Islaama jechuun akkasuma.
afaan arabaati afaan oromooti miti waaqa jechuun afaan oromooti afaan oromooti jechuun gara biraa deebiste maqaa biraata waliigalee kanaaf barachuun dirqama sirratti ta'a garee islaamummaa keessatti ibsaanis ustaadii keenya ibsaanis hin jiranii aliinis jala jira garee warra shahaadaa garee islaamummaa dhufee shamara wajjin hin baratta yoo hin baranne akkanumatti barattee maashoo bira dabaruudhaaf tattaaffii godhu qabdu ijoollee islaamaatis arrasi deeggarti gariin borusi irratti duulti dhaggeeffadhu siifin hima waan siin jedhan gaafati barattee quraana barattee shaffanattee jaabbattee dhiisa waan akkanaa gaafati gorsitu uskaleessa bara 2025 abmuwaazaritti islaamote siin jedhan akkanatti amirees qabsan kanaa miti islaamummaa dhalatanii nabi muhammad waggaa 40tti ergamee beekumsa addunyaa kana hunda rabbii isa barsiise addunyaa kana leellisee biyyanii argamu yesuus kiristoos waggaa 30tti ergame abrahaamis akkanumatti ergame waliigalee waan asiin dura hin laalamu islaamummaan si qulqulleessite alhamdulillah haadhaa fi abbaa keetii tola oolu abbaan kan kee abbaa kiyyan ta'u abbaan kan kee amantii fade faru waaqeffata faru ortodoksii faru peentii haa ta'u sanum sabni keetis araba ta'uu hin danda'u arabni saba keetiin faranjiinis suudaanis amaarinis sabni kee oromo biyyi teetis ameerikaa suudii miti biyyi tee oromiyaa gandumatti dhalatte baadiyumatti dhalneessan hundi biyya teenya harmee fokkottuu taatus bareedduu taatus harmee tanuma sidhalte sani haadhaa fi abbaa keetii tola oolu hanga isiin yesuusin waaqessi ilma namaa kan akka abbaa keetii ilma namaa akka fayyaa ilma namaa dhiira waaqessi hin jennetti tola itti ooltee gartee burtee dhaggeeffachuun gargaaruun gartee uffisuun nyaachisuun irraa qulqulleessuun haadha tante dirqama kan kee karabbiin eega waaqayyoof abboomamanii abboomii kurnan keessatti wangeela keessatti haadhaa fi abbaa tola oolaa jira akkasuma quraana keessatti قلت ربي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه على وهن برها في أبواب طلوع جنة نام نجرة قلت بقى أبا كيدرن قلت غافا قلت قدامي ساكيس قلت دي حق سوران نياني قدين دبرو جيا ساقل سباد نكتي إيغا سفيد ديو إرتو دانتي إرفن شوفتي سرع قل قلستي وانا أبان كان كيمغوني قوتي بر قوده ترباتا مشان قبدي درتي اسلام ما كيستي هذا سنيف تلو اولي اوفل جدين مالو مال جتي سنتور جديني دلتي ترن جديني تولو اتي اولي سنجر على في باكتي كناف جباتي برچو قبدم ارم اسلام ما سنتي واهون دمبرتو ما شوتي انو برتيتين ولي قال لي ارم نمني دلاتي نمني ميلان دمي ابا ارمين جدو سوتا كيس افان اورمو كنا ودا في بر برتي افان Oromoo dhalatee afaan Oromoo dubbachuu eegale. Waliigalee akkasuma mana barumsaa tokko seentee waggaa 12 barataa iskuul waggaa 12 waggaa 2 miti sa'a 2 miti ji'a 2 waggaa 12 barattee eebbifamta. Namni haa iskuuliin eebbifamte waggaa 12 barachuu qaba malee kutaa 10 sin eebbisan. Islaamummaa tana seentee hanqa duututti baratta hanqa boqottutti hanqa rabbii keetiin wal argitutti. Sijabati barreessu dubbisu afaan arabaa kun sijabata barreessu dubbisu quraana aswaati qositti sijabachuu mala deemsa keessa si tola jechuu waliigalee daa'imni umma dhalatee marqaa fi micciirraa fi shuuroo fi injiraa fi eenyu kitfootti kan itti foon gartee harmoo bishaan itti kan nyaata daakaniiti akka harceefaa fi caagoonni suutetti kannan akkanatti gartee guddata malee aruma islaamummaa seentee boru gabbaatee wanta miti hin baratta jabaadhu kaayyoo qabaannaan murannoo qabaannaan burteen barsiistuu taatee gabbuu dandeessa. Ilmi namaa waa lama hojjechuu hin dandeenye. Namni waan inni godhuu hin dandeenye lubbuu boqottee biyya lafaarraa deebisuu hin danda'u. Nabiyyi fi abbaa fadhaa taatu rabbii yoo ayyameef malee. Lubbuu uume ilma namaa tolchee takka burtee kana tolchee lafarra deemtu hin jirtu hin tolchu. Roobaatii maashinaan duuba taa'in hoogganamaa saneessii miti jechuudha. Waliigalee kaan hunda hin goota jabaadhu alhamdulillah galanni rabbii faata rabbii kana si bareeche araba singoone maadaamii gartee arabaa singoone oromuma intala teenya duraanis oromo intala oromooti duraanis shamara oromiyaa waliin arra islaamummaa waliin arganne rabbii tokkicha waliin arganne alhamdulillah rabbii si qulqulleessa wallahi hedduun keenya hin hawwina bakkatee kana buudhaaf maal jennaan al-islaamu islaamummaan tu waan asii indura cubbuu hunda namarraa sarrasti jedha nabi Muhammad hunda isida sarraste jechuudha. Si qulqulleessee galmee waraqaa haaree akkanaata rabbii hojii banatte jechuudha. Waan ati hojjettu gaarii fi hamtuun tantee galgala kanarraa si barreeffamti tan hamtuurraa
bakka tu saya agon inshallah jabado jiru baredu biasane jiradu kaisan sin dufani si arabsan barsiisota si arabsa daqonota wasin jira gana sin dufani si kabani islamumma ban nabi muhammad akkana kanan wata ka jiru hindandam naman waqaisu jadinan nabi muhammadin waqaisu Yesus in waqaisu Abraham in waqaisu malaikan waqaisu seytanan waqaisu waqa tokkicha seytana fi jinni fi Yesus fi Maryam fi Muhammad umama kana hunda argamsise isa sam